السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقاجر جفتو بقجرة أشما حركة هنا بروني أمان تابرا اللي كان برا ترجمتن سنين جنة بقجرة جرت هون تكيسنو أنا جرا الحمد لله. أكم دلقا نالفكات الحمد لله رب العالمين نبرا بليدا سنين جدا أبولي كان كويس نرا بليدين جرا سنرا فقات ليدين جرا كمال قرر جرون بيجنما أكنما nama biraattu nu ajaja sammuutiin naannoo najajnu nama biraa jala dalanna waan ta'eef dalagaan biyya namaa akkana ofirraa nu balleessite isinirraa nu balleessite katamaan haftettu alhamdulillahi rabbil alamin rabbii keenya galanni haa ga'u yeroo haqaatiin nu ga'ee waliin nu deebisuu kennaa fi alhamdulillahi rabbil alamin isin jedha obboleeyyan kankoo maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nooluu maaliin nu dhuftee maaliin dhuftee duddulaashoo maal qabattee dhuftee sesseeqachaa jechuun keessanii nooluu obboleeyyan kankoo garuu gammachuun qaba nama tokko asirraa guyyaa lamaaf bo'u jiru tokko san isinii hima jedheeti ni yaadatama qaba obboroo obboleen ko ni yaadatama Ibrahim yookiin gololchaan fuudhamee jedhani hin fuune naare amma fuudhamee jechuu tura bareedaadha fuudhamee bakka erga fuudhamee obboleen ko wallahi rabbiin aadaa nutti hin jijjiirini dhiifama diqqoo hin qoosaallee jedhe sammuu keessanaa dhufte maaliifi obboleen ko wallahi bara jedhaatu fi aadaa fi jijjiiruu jirra nama jedhaatu tokkumatu xinnachilee tokkochumatu boona jeessa jedhani namnillee tokkochumatu maqaa oromollee balleessa mee amma akka dura jedhe san jechuurra gore ni beektan ka gololchaa hudi yookiin Ibrahim jaarsa manaa jaarsa wardaa jechuudha jaartii lammeeffadhu malee qaba ganna dhiisaa tuunna tuntullee taan argadheetiin jira jedhe obede arsiidhaan nu bahe maashaallah tabarakallah wallahi nama raajaa beektanii namni gariini nama raajaa mee obboleeyyan kankoo fuudhuun isaa garuu haa fuudhu homaa rakkoo hin qabu shariyaan illee afur irra eeyyamte jedhaatu garuu shariyaan haala itti eeyyamte qabdi nama kanaan haa fuudhullee yoo jenne gara tokko miidhaa qaba miidhaa keessattuu deemee ganda arsii keessa sirkoomandoo dhaqee ni fuudha yoo jedhe sirkoomandoo hin dhiiftu akkasitti nama shamarran ofii gadhiisuu miti namni waan tamana jirtu waan jiraachisuun dhabe ta biraa sanuu osoo garuma biraayyuu garuma gabaabaayyuu deemee irraa wayyaadhaafi garuma irraa qallalatu osoo deemee laallatee deemee illee bareedaadha amma sirkoomandoo yoo dhaqee baanaan isaaniis agasii birriin isaaniis agasii isaa yoo taate jaartii taanuu maatii kaanuu ijoollee waliin waan jiraachisuun dhabee tiraasaa keessa fiiguu jira isa kanatu nama gabbareetii nama fuudhuuf silaa gara biraatiif fiiga moo intala santu isa gabbaree isa fuudha wallahi naraajiyan dhugaa rabbii naraaje wanni Ibraahimii kuni waggaa lama dura akkanatti waggaa lamaaf deemu jira mucaan kuni akkanatti wanni kun akkanarra gahe jechuu mee garumatti du'aa eessumattiin bu'aa harkuma namaa balleesseetiin du'aa yoo taate malee obboleeyyan kan ko dhugaa rabbii sanittuunu waan mana nyaattu dhabde tuunu daa'ima waan nyaachiftu dhabdeeti inni tamiiniif dubartii biraa fuudhuu deema maaltu balaarraan balaa isa dabalchise balaarraan balaa biraa maal jechuudha tiisisaa inni homa arga keessa ka dhaabbataa deemu homa arga keessa ka bu'aa deemu homa arga keessa ka gubataa deemu homa arga keessa ka tumamaa deemu daa'ima sanuu hin tumamaa sanuu hin booya sanuu hin tumamaa sanuu hin booya bardhiirti kanaa miti ka ijoolleen shaxxee fuutee shaxsi gootsanii miti dullaa meeqarraayyuu namni ni maala qaawweeyyuu yoo ijaan arge ilmi namaa hin ba'u osoo dhiira taate jechuudha dhiirallee maqaa balleessite ofillee maqaa baddi maqaa badaa wallahi xinnachis tokkochuma foona jeessa namnillee tokkochuma maqaa nama balleessa tokkochuma ka magaa ka ganda sanillee maqaa balleessa namni shaxxee ilaalee sanuu
shaxxa ijoollee shaxxa goosanii qajeelamu hin qajeelu laaluu jira laaluuf shaxxa goosan akkasitti fiigee nama harkaallee bahee hin bahu taa'ellee hin taa'u akkasi jidduu namaatti rakkate namas rakkisee ofiillee rakkate maalumatu akkana si godha yaa rabbi mataalleen sirrii jira Allahu alami garuu mataa isaa sirrii jiraachuu isaallee inni kun baxaraanummaa qaba durriyyummaa qaba jechuudha gara biraati obboleeyyan kan taan seenee taanii bahee homa arge bu'e kun dullaa barate ka shaxxeentu manii miti kun ka mukatti achidhaniiti dullaa itti dhaaban ka dullaan tumanii akka harree dullaa baratte ka akkasiiti malee ka shaxxee muka gubbaa koranii muka gubbaa gadi ciranii baalarraa ciranii isa tumanii miti dhugaa rabbiiti dullaa jabaa barbaachisa dullaa ka siima'ee ka abbootiin teenya dur qaqaxxolu oluuxxeeti osuuxxee jechuudha ulee kana haa qaqa'uu fi akka seeraan dafee hin cabne jechuudha ka akkasiisaniif ta'a Ibraahim ulee shaxxee sana osoo hin taane dullaa dilbii kanaaf ta'a ka siima'ee jedhe gubbaa ol kaanii kan jedhe kana mana qaqaa keessatti suuqanii osoo isa lamaa sadiirra fixanii ni qajeela qajeeluu keessaallee akka qotiyyoo leenjii toleetitti qajeela seeraan hin tallisa karaatti deebi'ee gara tajajjetti kana barbaada kamuu dhabee kamittiin goraa kamuu dhabee kamirraa goraa hin beekne kasafuun kun garamii hin beekne ka aadaan kun garamii hin beekne dhaqee homa arge keessatti cillim jedhee achi rakkata maaliif kun nama maqaas namaa nyaate maqaas gosaa nyaate wallaahi hedduu takka nama raaja wanni isaa kuni mee amma silaa osoo taan fuudha jedhee taan faana osoo badu jiru osoo taan faana fiigu jiru osoo wardaan jalaa baatee galte ammoo san fuudhee san waliin taa'amu maatii ofii dhiisee wardaa araarfatee mana deeffata garuma kamuu hin danda'u garuma kamuu hin dhaqqabu jidduma kana rakkachuudha jidduma kanatti isaa rakkachuudha malee tan gara tokkotti cituu hin dandeenye tokkana ta'a ka surree ofiitu qabattu ni dhan dhiiraa kun dhugaa rabbiititti surree ofiitu qabattu ni dhanne dhiiraa ka surreen dhiira san keessatti irraa buutu ka dubartii irraa isaa dhaabatteetti kullu ka u'uu jedhee magaalaa dubartii keessa dhaqee magaalaa dubartii keessatti iyya dubartiin itti yaatu dhiirtiin itti yaatu bar dubartiin itti yaa maali kuni yaa akii maali kun hin tumne yaa ijoollee shabaaba Ibraahim waliin jirtan isin komanneetiin jira gar tokko mucayyoo san jalaa fuudhu hedduu gammanneetiin jira garuu tumaan isaa hin geenneef tumaan isaa akkasitti miti tumaan isaa inni ijoolleedhaa miti bar dargaggeessa guddaa kana abbaa ijoollee sadiiti tumamee raafuu danda'a dullaa fuudhaa lama sadiitti dhaaba akka jismiin isaa irratti bullaa'ee jedhu gara akka hin cabne jechuudha akka hin cabne akka mataan hin buruun maaliif lubbuu namaallee baasuun hin taatu lubbuu namaallee baasuuf namni kamuu hin jaalatu shaxxeen tumuu osoo hin taane dullaa irra dhaabaa yoo saniin qajeela dullaa barateetiin jira ammoo inni dullaa barateetiin jira bakka dullaa sanii kan qajeelu irratti fakkaatu waa ulee barateef kanaafuu buleeyyan kan koo akka viidiyoo biraatti waliin dachaa nutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.